yoo mana isaanii jiraatte yoo isaan faana jiraatte qofa haala isaa ittiin jiraatan barta. Amma tinuuni waan uftee fi barteembi waan uftee argiteembi akkasumas kan nama kamillee jechuudha. An keenya garuu ati waan beekuu qabdu jechuudha. Jala muftee waan ati beekuu qabdu yeroo kamillee jechuudha. Jiraanii abbaa biddeenaa keetti. Gara fuula duraatti yoo araarsanii yoo wajjiniin itti fufne abbaa biddeenaa gaarii si ta'a jedhee abdiin qaba. Yoo ta'uu baate garuu ati eessayyuu hin deemtu. Si galeera ati eessayyuu hin deemtu. Yoo barbaade isatu deema malee jechuudha. Si galembi yoo barbaade hin deema. Ani ijoollee isaan kanallee nan guddisa. Bakka sadan keessanii jechuudha. Haala hundumaa mijeessanii hin guddattu malee. Daawwattoota fi hordoftoota keenya dubbiin haadha manaa takkaa fi abbaa manaa takka hangam hanga ulfaatoo taatee fi hangam hanga jabduu taatee fi hangam hanga nama dhibdu mee faayoo tanarratti adda baafadha. Dhugaa rabbii hedduu ani akka mataa kiyyaa akka nama tokkootitti yeroo dheertuuf faayoo yoo xiqqaatte waggaa 6 hordofa. Jireenyi faayoon abbaa mana isii wajjiniin gaa'ela eega uummattee waliin jiraattee daa'ima 2 intalaa fi gurbaa deessee fi waliin ilaa hanga ammaa jiraatte kana keessatti intala isii tana biratti arkinee hin beeknu. Abbaa biraatirraa dhalte. Akkuma abbaa biraatirraa dhalte jirtuun ilmoon isii amma waggaa 10 takka jirti jetti. Waggaa 10 takkitti tana ilmoon tun isii biran dhufne intalti isii tun. Viidiyoo tana duraa irratti argitanii jirtan. Maal jeen jiraan arguu sin barbaadu khayina biraa hiijeen. Mucaa khaya sin biraa jeen. Isin irra qoftee ilmooti yamal wete khadatte si arguun barbaadu behe mana kana jee. Atile sin fadu jee. Hayye isin tuni mamjiyoon xiqqoon taa'imti tuni dambii maalii qabdi? Moo dilii maalii qabdi? Mee maali rakkoon mucaan tun qabdu? Rakkoota kan qabdu mucaan tun. Rakkinni eessa jira? Abbaa isiitii fi haadha isii jidduu jira. Ifii isaaniitiif yeroo ifii wada dhufan sun taphni dabree daa'imni jidduu dhufe. Ilmoon tun isinis abbaanis jireenya biraa uummatee niitii biraa wajjin daa'ima horu jira. Isinis bultii ijaarrattee jaarsa biraa wajjin daa'ima horu jirti. Mucaan tuni akkoo biratti guddatte haadha abbaa isii biratti. Akkoo bira gurturte. Akkoo bira deemtee mana abbaa guddaa itti jaarti abbaan akka aayette. Hogguu as dhufte jaarsi faayoo itti kaa. Mee rakkina bakka tana keessa jirtu yaa obboleeyyan islaamaa kan afaan oromoo kiyya kana dhageessan kiristaanas taate islaamaas taate hundi keessan ilmaan oromoo kan afaan kiyya kun isin yaaddan bobu dhugaa rabbiitti abbaa mana keessanii tokkicha bakka ilmoo itti dhaltan itti cabaa itti baqaa itti du'aa ilmoo teessan gattanii hin deemina. Ilmoo teessan gattanii biraa inuma hin deemina. Gadda barabaraa yaadatam booya garaga barabaraa yaadatam qalbi caba amata gadaa ilmoon tun irraan baane keessa jirti malaan ilmoon tun jaarsa isii biratti gurifte jaarsa isii ummaasiiti jaarsa baasiit ummaasii itti kaa abbaan isii jaartiin itti kaati ani sibiraan ta'a jetteen viidiyoo duraa takkarratti ummaa an sibiraan ta'a oofadhaa jetteen wala tsakiri sibiraan ta'a oofadhaa jetteen. Hayye ani garaan nyaatti almaa hulyaatti mee dhageeffannaan garumatti waan akkanatti gadi nu dhiituuf tokkollee hin jiru jechuudha. Dhiifama naan godhu taanaan hin araaramu taanaan waan tokko kan biraan jiru anillee murteen koo kana jechuudha. Bakka duraas miidhamtee ammas akka miidhamtu barbaadu ani kanaan durallee miidhamteetta miti. Otoo haadha barbaaddu haadhaan arganne otoo abbaa barbaaddu abbaan arganne miti ati. Kanaaf ammas immoo deebitee akka hunduma dhabdu hin godhu ani. Si galeera.
Kanaafuu yoo sirraahee hin sirraahaa yoo sirraa'u baate maani ijoolleen koo hundi keessanuu amma faana jiraatu. Yoo isheen guddisuu dadhabellee haala kan biraa mijeessa malee akkanatti hin jira. Maal namni koo lafa kanarra aluma tokko jiraata miti lama jiraatu miti du'ee keenya hin jiraata. Miidhamee keessa namni humaatti ba'uu hin danda'u. Kanaafuu jiraan immoo doorsisni isaayyuu baay'ee siireesiidha jechuudha. Baay'ee ulfaataadha waan ni yaada yeroo akkan isin maamutti jechuudha. Anarratti waan ni yaadu. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti haalli kun hin sirratu taanaan bakka. Anillee murtee mataa koo murteeffadheenii walumaanii itti fufnee jiraanna. Atillee hin dhiphatin. Garuu waan ani irra deebi'isitti immoo waan tokko yaaliidhaaf jechuudha. Yaada isaa ilaaluudhaaf